5.22 Lewis formulas of ionic compound. Lewis formulas gaafa jennu maqaa namaatiin kan mogga'edha. Lammii biyya Ameerikaa kan ta'e saayintistii maqaa isaatiin moggaase jechuudha. Formulichi maal akka ta'e waliin ilaalla. Lewis dot formula. To explain the various type of bonds and to visualize the change in the valence electron. The American physical chemist Gilbert Newton Lewis 1916 proposed the Lewis dot formula. Maal propose godhe? Lewis dot formula propose godhe bara kana jechuudha. Bara 1916 jechuudha. Waa'ee maal irratti? Waa'ee bondii fi waa'ee valence electron irratti. In the Lewis symbol for an atom, the chemical symbol of the element with its valence electron is represented as the dot surrounding it. Egaa valence electronidha jechuudha kan bakka bu'u Lewis symboliin kun. Akkuma asirratti argitan soodiyemii yeroo ilaaltan soodiyemii yeroo ilaaltan electron configuration isaa 281dha. Lewis symboliidhaan immoo akkuma argitan asirratti dootii kana qaba jechuudha. Dootii soodiyemii barreessitaniit dootii xaaftu. Dootii barreessitu jechuudha. Kana jechuun maal bakka bu'a jechuudha? Valence electron isaa bakka bu'a jechuudha. Dootii ishiin asitti tuqne kun dootiin kun jechuudha. Tuqaan asii kun valence electronii soodiyemii bakka bu'a jechuudha. Soodiyemiin asirraa akkuma argitan valence electroniin isaa meeqadha? 1dha. Kan maqaan ishee immoo ilaaluu dandeessu. Electron configuration isaa yeroo barreessan akkasiin barreessitu 282dha. Valence electroniin isaa meeqadha? Qdha. Lewis symbol yeroo barreessitan simboolii maqaan ishee erga barreessitanii maal gootu? Dootii keessu jechuudha. Doot jettanii keessu. Kun maali? Lewis symboliidha yeroo keessanii jechuudha. Aluminiyemis ilaaluu dandeessu. Aluminium electron configuration isaa 283dha. Valence electron isaa meeqadha? 3dha. Dootii 3 qabaachuu qabaa jechuudha. Akkuma argitan asirratti aluminium silkaniinis illee akkasuma valence electron isaa 4dha. Dootiin isaas 4dha jechuudha. Dootii isaa akkuma argitan 4dha. Phosphorus akkuma argitan 5dha. Kunoo 5 dootii 5tu jira jechuudha. Sulfur illee valence electron isaa 6 dootii 6 qaba. Chlorine 7 dootii 7 qaba. Argoniin valence electron isaa meeqa? 8dha. Dootii 8 qaba jechuudha. Kanaafuu Lewis symboliin valence electronii ilaaluudhaan kan nuti dot goonu jechuudha. Simbolii elementii sana irratti marsuudhaan jechuudha. Kunoo kan chlorine yeroo ilaaltan chlorine erga barreessitanii valence electronii chlorine irratti barreessitu. Valence electronii chlorine meeqa? 7dha. Chlorinitti naannessitanii simbolii chlorinitti naannessitanii dootii 7 keessu jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7. Amma isin wanti asirratti isin hubachuu qabdan fakkeenyaaf silkanii yoo fudhattan silkanii yeroo barreessitan Lewis symboliidhaan kaa'atu isiniin jedhee silkanii simbolii isaa erga barreessitanii maal gootu? Zimjettanii foorii as zimjettaniin keessanii elektiroonii kana jechuun dootii 4 zimjettanii iddoo tokkoon keessanii. Maal ta'uu qaba? Bittinee taa'uu qaba jechuudha. Bittinee taa'uu qaba. Asirratti bittineetti jira akkuma argitan kallattii arfaniinuu bittinee jira gubbaa jala maddii lamaaniin kaa'eetti jira kunoo. Seera qaba jechuudha. Zim jedheetuma 4 yoo ta'e arfansaa iddoo tokko dootu gochuun qabdan. 3 yoo ta'e 3 iddoo tokko 2 yoo ta'e 2 iddoo tokko. Magneesiyeemii yoo argitan amma asirratti magneesiyeemii yoo ilaaltan
kallattii lamatti bittineeti jira. Magaanizeemiin gidduu isaati kan inni jiru jechuudha. Magaanizeemiin gidduu isaa jira, inni gama lamaaniin bitaaf mirgaan jira jechuudha. Kan almuuniyeemis ilaaluu dandeessu bittineeti kan inni jiru. Seera kana gadi fageenyaan eessatti kan isin barattani kutaa gara oliitti ni barattu jechuudha. Kutaa tokko keessatti waan barattaniif zim jedhameetuma miti kan dootiin taa'u jechuudha. Asirratti foosfarasii yoo fudhattan meeqa kan inni qabu? Valaansii elektiroonii 5 qaba. Kanaafuu liwus simbooliidhaan yeroo keessan dootii 5 qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu asirratti foosfarasii yeroo keenyugaa maal goone jalqaba? 1, 2, 3, 4 jennee xumurreerra. Hunda isaatti marsinee dootiidhaan erga keenye 4 barreessinee jiraanti. Amma elektiroonii tokko tafe isa maal goona? Dhufnee as keenya jechuudha. Maaliif hunda isaa naannessitanii xumurtanii erga keessanii jechuudha. Arfansaa tokko tafe tokko immoo fidanii as keessu jechuudha. Malee zim jettaniituma 5 waan jiruuf 1, 2, 3, 4, 5 jettanii zim jettanii hin keessan jechuudha. Seera qaba. Angilii hammamii walirraa fagaata? Hagam angiliin isa kana gidduu jiruu fi kana jechuun angiliin isa kana gidduu jiruu fi isa kana gidduu jiru hagamidha kan jedhu seeraan ni barattu jechuudha. Gadi fageenyaanii sadarkaa ammarra jirtanitti isinitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kutaa 11tti gadi fageenyaan kan barattan ta'a. Angilii hagamiitii kan isaan walirraa fagaatan kan jedhu ni barattu. Ammaaf seera zim jettanii hin keessan jechuudha dootii kana. Ammaaf kana baruun ni gaha jechuudha. Ammaaf maal gootu? Yoo 5 ta'e 6 ta'e maal gootu? Erga tokkoonsaa keessanii xumurtanii booda maal gootu? Irra deebitu jechuudha. Irra deebitanii keessu. Kan 2 qabu maal gootu? Kan baalaansii elektiroonii 2 qabu maal gootu? Fakkeenyaaf X'n kun elementii wayii ta'a jennu baalaansii elektiroonii 2 qaba yoo jenna X'n kun jechuudha. Baalaansii elektiroonii 2 qaba yoo jenna liwus simboolii yeroo keessan asii fi asiin keessu jechuudha. Angilii kana gidduu jiru jechuudha. Isa kana gidduu jiru 180, asiinis kan jiru 180 jechuudha. Kan almuuniyeemis akkamiin keessu? Kan almuuniyeemii immoo maal gootu? Baalaansii elektiroonii 3 qaba. Isa immoo maal gootu? As gubbaarra keessu as gootu jechuudha dootii isaa. Malee zim jettaniit almuuniyeemii barreessitaniit zim jettaniit 1, 2, 3 zim jedhee as hin taa'u jechuudha. Iddoo tokko hin taa'u. Bittinee taa'uu qaba. Isa 6 qabu kanas yeroo ilaaltan saalfarii jechuudha. Saalfarii erga barreessitanii maal gootu? 1, 2, 3, 4. Erga arfansaa hunda isaa 4tti naannessitanii maal gootu? Irra deebitu jechuudha. Meeqa tafe? Elektiroonii 2 tafe miti? 1, 2 jettu jechuudha. Seera kanaatiin kan inni barreeffamu. Argoonis ilaaluu dandeessu. Argoonii jechuudha. Inni immoo guutuudha jechuudha. Argoonii yeroo barreessitan maal gootu? Argoonii jechuudha. 1, 2, 3, 4 jettu. 4 erga jettanii maal gootu? Irra deebitu jechuudha. 1, 2, 3, 4. Akkasiin barreessitu jechuudha. Arfansaa erga barreessitanii booda immoo maal gootu? 4 erga barreessitanii irra deebitu jechuudha. Walmaddii keessu akkuma argitan malee isa immoo zim jettaniit argoonii jechuudha. Zim jettanii as 1, 2, 3, 4 jettanii isa irra deebitan sana immoo gidduu isaan keessanii jechuudha. Gidduu isaan geessanii walitti buttanii keessu jechuudha. Isa warreen irra deebitan sana immoo walitti buttanii dootiidhaan keessan jechuudha. Walitti siqee taa'uu qaba. Akkuma argitan asirratti
walitti siqee taa'uu qaba jechuudha. Bifa kanaatiin taa'uu qaba jechuudha akkuma asirratti argitan. Kanaafuu Lewis simbooliin ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo akka biroollee isiniifan dalagaa jechuudha. Only the electron in the valence level are shown using this notation. The number of dot equals the number of valence electron in the atom. Akkuma dura isiniin jedha valence electron eenyu faana wal qixadha? Dootii sana faana wal qixa jechuudha. Dootii soodiyeemiin dootii meeqa qaba? Tokko qaba. Kanaafuu valence electron isaa tokko. Magnesium meeqa qaba? Dootii lama qaba. Valence electron isaa lama. Aluminiumiin akkasii sadi qaba dootii. Silkaniin fosfarasiin isaan kana ilaaluu dandeessu. These dots are arranged to the right, left, above, below the symbol, with no more than 2 dots on a side. Maal jedha? Saayidii tokkoon ala lamaatii ol hin jiru jechuudha. Akkuma dura isinitti hime. Fakkeenyaaf kallattii arfaniinuu jechuudha. Karaa gubbaa, karaa jalaa akkasumallee leeftii fi raayitiidhaan bitaaf mirgaan jechuudha. Lamaatii ol ta'uu hin danda'u jechuudha dootiin. Asirraa ilaaluu dandeessu. Kan fosfarasii, kan salfarii, kan kilooriinii isaan kana ilaaluu dandeessu. Lama hin darbu jechuudha. Kallattii arfan isaaniiyyuu karaa gubbaas karaa jalaas darbuu hin danda'u jechuudha. Aluminiumis ilaaluu dandeessu. This symbol can also be used to illustrate the formation of cations from atoms for sodium and calcium as shown below. Lewis simboolii akkamitti kaatayoniin uumamu kan jedhu ittiinis ibsuu dandeenya jechuudha. Akkuma asirratti argitan. Isheen kun Lewis simbooliidha. Kaalshiyeemii irrattis yeroo argitan bifa kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Likewise, they can be used to show the formation of anions from atoms as shown below for chlorine and sulfur. Akkasumallee anioniin akkamitti akka uumaman ittiin ibsuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argitan chlorine ilaaluu dandeessu. Chlorine plus electron give us chlorine ion. Kun akkuma argitan sulfuris ilaaluu dandeessu. Kun valence electronii isaati jechuudha isheen kun. Valence electronii isaati. Plus electron maallu kenna? Sodium ionidha. Asittis sulfur ionii nu kenna jechuudha. Asitti immoo soodiyemii valence electronii isaati jechuudha. Valence electronii isaa waanidha. Asitti kaalshiyeemiin immoo lamadha. Kana jechuun yeroo ittiin ibsinu egaa soodiyem niwutiraaliin jechuudha. Maal kenne? Sodium ion plus electronii nu kenne. Asitti akkuma argitan isa kanas maal nu kenne jechuudha. Kun immoo kaalshiyeemiin jechuudha. Calcium ion plus electronii. Electronii ofirraa baasee jechuudha. Asitti immoo kun electronii fudhatee jechuudha. Akkasitti ibsuu dandeessu. Some examples of the Lewis dot formula of ionic compound are shown in table 5.3. Table kanarratti ibsameera egaa exampleota Lewis dot formula jechuudha. Asirratti yeroo ilaallu meetaal warreen jedhaman as jalatti tarreeffamaniiru. Non-meetaaliin immoo asirratti tarreeffamaniiru. Ionic compound isaan uuman immoo as jalatti tarreeffamanii jiru. Asirratti meetaalii soodiyemii ilaaluu dandeessu. Kun egaa Lewis dot formulaadha yeroo ta'u, soodiyemiin egaa valence electronii isaa tokkodha miti. Kanaafuu dootii tokko qaba jechuudha. Magnesiumii akkuma ilaaltan magnesiumiin jechuudha. Meeqa kan inni qabu? Dootii lama qaba.
Kaalsheemii illee akkuma argitan dootii 2 qaba jechuudha. Non-meetaalii warreen ta'an immoo kilooriin atamii jechuudha. Oksijiin atamii, filooriin atamii isaan kun immoo non-meetaaliidha jechuudha. Yeroo wal nyaatan jechuudha. Asirratti egaa yeroo wal nyaatan soodiyem atamii fi kilooriin atamiin soodiyem kilooraayidii nuu kennu jechuudha. Kana jechuun aayoniik koompaawundii nuu kennan. Aayoniik koompaawundii. Magaaneeziyemii pilaas oksijiinii. Magaaneeziyem oksidaayii nuu kennan jechuudha. Asirratti magaaneeziyemiin maal kenne jechuudha? Elektiroonii 2 kenne. Oksijiiniin immoo elektiroonii 2 fudhate geen godhe. Inni kun loos godhe magaaneeziyemiin jechuudha. Inni kun immoo geen godhe. Sana booda magaaneeziyem aayonii fi oksidaayid aayonii oksijiiniin aayonii yeroo ta'u egaa wal nyaatu jechuudha. Oksijiiniin geen godhe magaaneeziyemiin immoo loos godhe jechuudha. Elektiroonii isaa. Asirratti maaliin kan nuti keenya jechuudha. Lewis dot foormulaadhaan keenya. Lewis dot foormulaan vaalaansii elektiroonii atoomota sana dootiidhaan ka'a jechuudha. Dootiidhaan kan inni ka'u. Asirratti oksijiinii akkuma argitan vaalaansii elektirooniin isaa meeqadha? Vaalaansii elektirooniin oksijiinii 6. Maal argitu asirratti? Dootii 6 argitu jechuudha. Filooriinis ilaaluu dandeessu. Filoorinii vaalaansii elektirooniin filoorinii meeqadha? 7 jechuudha. 7dha. Seera 8 guutuuf egaa elektirooniin tokko qofa barbaada filooriniin. Asii immoo kaalsheemiin elektiroonii 2 kenna waan ta'eef egaa filooriniin 2 ta'ee dhufuu qaba jechuudha asirratti. Kanaaf asirratti 2 filooriin kan jedhe. The Lewis dot formula can also be represented using the atomic diagram as shown in figure 5.2 and 5.3. Lewis dot formula kamiin bakka buusuu dandeenya? Kana fayyadamuudhaan bakka buusuu dandeenya fiigarii ishii kana jechuudha. Fiigarii 5.2. An atomic diagram showing the formation of ionic compound sodium chloride between atoms of sodium and chlorine. Wanyaati isaa soodiyemii fi kilooriiniiti jechuudha kun. Inni itti aanu immoo figure 5.3. An atomic diagram showing ionic compound calcium chloride formation between calcium and chlorine. Isaan kana gidduutti kan uumamu jechuudha. Calcium fi chlorine gidduutti kan uumamu fiigarii isaan kun Lewis dot formula bakka bu'uu danda'a jechuudha. Asirratti the dot on the atomic diagram represented the electron. Dootiin kun gaa asirratti akkuma argitan dootii asirra keessatti argitan diimaadhaan jechuudha. Maal bakka bu'a? Elektiroonii bakka bu'a. Some dots are started simply to show you the electrons involved in the chemical reaction. Warri start irratti ta'an immoo akkuma argitan warra involve godhan jechuudha. Chemical reaction keessatti warreen gahee taphatanidha. Warreen startiidhaan ta'an kun asirratti jechuudha. Chemical reaction irratti kan gahee taphatanidha. You don't have to make star on the electron involving in the chemical reaction as rule. Warreen asirratti argitan jechuudha. Warreen inerii ta'an jechuudha. Isaan chemical reaction keessatti gahee hin taphatan jechuudha. Warreen baalaansii elektirooniidha kan gahee taphatan. Warreen starii irratti hin taane asirratti starii isaan kamidha? Warreen starii ta'anii jiran asirratti elektirooniin kun stariidhaan kan isheen argamtu. Star mallattoo starii fayyadameeti. Isaan jechuudha chemical reaction keessatti kan gahee taphatu. Warreen starii hin taane kun as keessatti akkuma argitan soodiyemii jechuudha. Dootii isaan kun
gaheen taphatan jechuudha keemikaal reakshinii keessatti. Kan gahee taphatu vaalaansii elektirooniidha. Kan kaalshiyeemii fi kiloorinis yeroo ilaaltan akkuma argitan kunoo isaan kana jechuudha. Bifa kanaatiin ibsuu dandeessu jechuudha Lewis dot formula. Exercise 5.3 provide the appropriate answer for the following question. Gaaffii tokkoffaan draw the Lewis dot structure for each of the following molecules. Maaliin draw goona jechuudha. Lewis dot structureedhaan draw goona jechuudha asirratti. Eedhaan itti nu kennaman kana. Eerraa yeroo kaanu hydrogen sulfide nu kennamee jira. Hydrogen sulfide maal goona kan yeroo draw goonu asii 2 hydrogen plus sulfur immoo ni barreeffanna 1 2 3 dootidha jechuudha ishiin kuni 1 2 3 4 meeqa balance elektiroonii isaa 6 ture. Elektiroonii irraa hydrogen irraa immoo elektiroonii 2 fudhate 6 ture. Kanaafuu 8 guutaa jechuudha. 6 kan inni qabu ture 2 lamatti daanaa jechuudha 6 irratti. Amma meeqa doot gooneerra 5 doot gooneerra 6 elektiroonii 2 immoo hydrogen irraa fudhateera. Kanaafuu 8 guuchifna jechuudha. Mataa isaa irratti immoo maal goona? -2 elektiroon jenna jechuudha. Maaliif elektiroonii 2 hydrogen irraa fudhatee maal ta'e 8 guutee jechuudha sulfuriin. Kanaafuu maal gootu 2 hydrogen plus sulfur jettanitti dootii 8 keessuufi jechuudha. Dootii 8 keessanitti gubbaa isaa irratti -2. -2 immoo hydrogen irraa 2 fudhate jechuudha. 6 ture ofiisaa 6 ture dura 2 fudhatee 8 guute. Kanaafuu akkasiin keessu jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin keessan. Hydrogen 2 hydrogen plus jettu. Plusidha. Asitti jechuudha. 2 hydrogen plus dootii erga keessanii dootii 8 keessu dootii tuqaa jechuudha. Tuqaa 8 keessu mataa isaa irratti immoo -2 jettanii keessu jechuudha. Inni itti aanu immoo biirra kan jiru dibromo miteenii argina. Dibromo miteen jedhamuudhaan beekama jechuudha. Kanaafuu maal gootu asirratti ionic bondii otoo hin taane kuni covalent bondiidha. Covalent bondii jechuun immoo elektiroonii sheer warra waliif godhanidha jechuudha. Transfer otoo hin taane transfer waliif dabarsa otoo hin taane elektiroonii sheer waliif godhuu jechuudha. Kana yeroo draw goonu maal goona? Akkamiin gootu? Kaarboonii gidduu keewwattu jechuudha. Kaarboonii gidduu keewwattu. Sana booda hydrogenii as keewwattu. Hydrogenis as isa tokko immoo as keewwattu. Hydrogenii 2 waan ta'eef. Sana booda boroon immoo as keewwattu. Boroon isa tokko immoo as keewwattu. Boroon. Valence elektirooniin kan kaarboonii meeqa? Kan kaarboonii meeqadha? 4. Kanaafuu as tuqxu dootii keessu jechuudha. 4 waan ta'eef jechuudha. Amma gaa 8 guutuuf kaarbooniin hydrogen meeqa qaba? Valence elektiroonii 1 qaba. Hydrogenii irraa 1 fudhata jechuudha asii. Asiin 1 fudhata hydrogenii irraa. Asiis 1 fudhata. Sana booda wal quunnama jechuudha. Elektirooniin kan kaarboonii fi hydrogenii. Asiis inni kun akkasitti wal quunnama. Borooniin immoo valence elektirooniin isaa meeqa? 7. Borooniin jechuudha. Borooniin 7. Kanaafuu inni immoo 8 guutuuf valence elektiroonii kan kaarboonii maal godhaa? Boondi godhaa jechuudha.
in fudhata. Guutummaatti fudhata otoo hin taane sheer godhaafi jechuudha. Kana jechuun akka maalitti fayyadama jechuudha. Elektiroonii isaa kana fudhateet kan kaarboonii fudhateet boorooniin jechuudha 8 guuttata. Baalaansi elektiroonii isaa meeqadha? Boorooniin 7dha. Ishii kana fudhatee jechuudha. Fudhatee itti fayyadama. Kan kaarboonii jechuudha. Kan kaarboonii fudhatee 8 guuttata jechuudha. Booroonii. Kanaafuu elektiroonii ishii kana jechuudha. Kan kaarbooniinis boorooniinis itti fayyadama jechuudha. Kanaafuu haayidroojiniin boondii faana godheera waliin wal qabateera jooyin ta'eera jechuudha. Haayidroojiniin lamaan isaayyuu jechuudha. Boorooniinis akkasi. Boorooniin inni kunis akkasi jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin keessan. Draw the Lewis dot structure'dhaan kaan waan nuun jedheef jechuudha. Akkasiin keessu jechuudha. Sirra kan jiru immoo yeroo laallu haayidroojin saayinaayid jechuudha. Akkamiin keessu kaarboonii gidduu keewwattu haayidroojinii as keewwattu sana booda as keewwattu elementii naayitiroojinii jechuudha. Sana booda haayidroojinii fi kaarboonii gidduu boondii tokkotu uumama. Kana jechuun elektiroonii 2 qaba jechuudha. Boondiin tokko elektiroonii 2 of keessaa qabaachuusaa hubadhaa. As gidduutti immoo kaarboonii fi naayitiroojinii gidduutti immoo boondii meeqatu uumama? Boondii 3tu uumama. Boondii 3. Sana booda asitti immoo dootiin meeqadha jechuudha? Dootiin immoo meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Amma gaa 8 guuteera naayitiroojinii. Tokko dootiin kun meeqa? 2dha. Dootiin 1 2 dootii jechuudha. Boondiin uumame immoo meeqa? 3dha. Boondiin kun immoo elektiroonii meeqa qaba? 6 qaba jechuudha. Kanaafuu 8 guuteera. Itti aansuudhaan immoo diirra kan jiru haa ilaallu. Diirra kan jiru immoo akkamiin keessu? 2 potassium plus inni itti aanu eenyudha? Oksijiinii dhamtire. Oksijiinii keewwattu. Oksijiinii immoo dot 8 guuchiftu jechuudha dootiisa. Sana booda 2 minus jettu jechuudha. Dootiin isaa meeqa? 8 guutuu qaba jechuudha sitta kan oksijiinii. Sana booda gubbaa isaa irratti immoo maal gootu? 2 negative jettanii keessu. Kan dhiira jiru immoo akkamiin barreessitu? Aluminium 3 plus jettu mataa ishee irratti jechuudha. Oksijiinii erga barreessitanii dot 8 guutee miti. Sana booda 2 minus jettu jechuudha. Akkasitti kan isin keessan. Gaaffii lamaffaan in the Lewis structure listed below M and X represented various elements. The third period of the periodic table. Write the formula of each compound using the chemical symbol of each element. Asirratti bakka M fi X jiran jechuudha. Elementii galuu qaban galchitu jechuudha. Asirratti eenyu ta'uu danda'a? Eerra kan jiru. Kana jechuun elektiroonii 2 baalaansi elektiroonii isaa 2 kan kennuu danda'u eenyudha? Asii immoo kan fudhachuu danda'u eenyudha? Kan jedhu ilaaluu qabdu jechuudha. Asirratti bakka M kana maal buuftu? Magaaneeziyemii buusuu dandeessu. Bakka X kanoo maal buustu? Oksijiinii buusuu dandeessu. Oksijiinii maaliifi wanni 2 fudhachuu danda'a jechuudha. Elektiroonii 2 fudhachuu danda'a. Biirra kan jiru immoo bakka
bakka M maal galchuu dandeessu? Elektiroonii 3 kan kennuu dandeenyudha. Almuuniyeemii fudhachuu dandeessu. Asii immoo elektiroonii tokko qofa kan kennu eenyudha? Kiloorinii fudhachuu dandeessu. Asitti garuu 3 jedheeti jira jala ishiitti jechuudha. Kanaafuu maal gootu isin almuuniyem kiloorin 3 jettu jechuudha yeroo koompaawundii isaa sana barreessitan. Gaaffii C irra jiru immoo yeroo ilaallu asitti M'n neegatiiva jedheeti jira. X irrattis yeroo ilaaltan mataa isaa irratti 2 neegatiiv jedheeti jira. Kanaafuu gama lamaaniinuu geenii godhee jira. Kuni dogoggoradha jechuudha. Inni tokko poozitiiva, inni tokko negatiiva ta'uu qaba jechuudha. M'n poozitiivoo ta'e, inni kun immoo negatiiva ta'uu qaba. Kanaafuu C irra kan jiru kun dogoggoradha jechuudha. Gara D'tti dabaru. D irra kan jiru bakka M maal buusuu dandeessu? Almuuniyeemii buusuu dandeessu. Elektiroonii 3 kennuu danda'a jechuudha. Almuuniyeem tiyuu, oksijiin 3 akkasitti barreessuu dandeessu jechuudha. Bakka M maal galchitu? Almuuniyeemii, bakka X oksijiinii galchuu dandeessu. Bifa kanaatiin hojjetama jechuudha.